الله شنكوتيا زكادوا إيقامك سلمر بالكبوا عزملك مملكبوا شالك كيف تنام Eega waljana jan gosti teena takkittiin hange. maal jettee gosti teenya takkatti jechuun maal rakkoo qabare gosti teessan takkatti inni wayii dheelaadha. Yaani jedheen hin ta'uu aada malee naan jedhe bakka aada malee gataa ta'e hudduu keessa dhiiteen biraa reega. Maal carraadha. Tokkichumti gaafattee gosti teenya takkatti siin jee. Garuu bar gosti Eesuma tokkichaan gaafadhee isuma irratti hin dhabee achumaan dhiise ganaa deebi'een gaafadhe. Maammadoo meeqa si gaafate walumaa galatti mi'aate eegas geesse. Wallaahi hedduudha ibsaa keenya. Hedduu mee hisaabi. Gara 11 na yaadadha. Karaa 11 kana. 12 yaadattee tumsi darzanatti gootee asheedee ceesee wayyu. Kan biraatis gana yaadatta. Okay, galatoomi nama akka keetii naatee nagarree dhugaa dubbattaa namni akkasitti dhugaan dubbanne kalau taatan mana waan keessatti tana booda dhageessanii kabajamtoota hordoftoota keenya. Kun sagantaa uuda jaalaas dambii laayivii irra jirru tiktokii ibsa abbaa jaalaatiin isin dabraa jirudha. Sumayyaa Odaa Kamaal obrin ishee waggaa 20 kan dhalattee Arsii amma jiraattu Oomaanii haa ta'u garuu kiiloon ishii kiiloo 48 baadoodhaa garuu baadoo kana keessatti immoo xaasaa yaada jiru qabdi. Haa ta'u maamadoo tokko jaalalaan qabamee laayif jireenya kiyya keessatti gaafadheen ture garuu macarrasharra shanyitee yaa'an shanyiidhaan afsijee na didee jettee. Mee amma maamadoo kan barbaadda akka raajuuti moo? Dhaabbiin isaa akka raajuun beektan? Jaarsa maakiti khajaafiin joosan. Ani Maammadoo isa tokkoffaa bifatti magaala ka areedni isaa asirraa asitti wal ga'u. Muxawwaa jechuudha. Ka malaaxaan ta'in. Ka dhaabbanni isaa noormaalii. Dhaabbanni isaa noormaalii. Kan hin kijibne. Eeshi amma ta'u. Kan nama hin arrabsine kan amantaa hundumaayyuu akka Oromootitti kabaju. Okay. Ka jaalala keessatti nallee kabajuu waan an jedhuunis naa dhaga'uunis akkasuma nan dhagaaf kanumaan barbaada waan biraan. Eeshi kaartoonii moo wanni barbaadda? Xaasaa barbaadda? Uumatee haa ta'u no problem. Kaartoonii ta'e xaasaa ta'e uumatee haa ta'u. Okay, Maammadoochi waan isin jette dhageessanii jirtanii mee quxurii kopheen ishiitti illee xiqqashoo quxurii 48 kataba. 48. 48. Gadufuu jiru. 48 ol baatanii muudira kaattan. San boodan immoo muudira eega kaattanii booda dhageessanii viidiyoo bantan. Rabshaa takka godhuun hin jirtu. Alla viidiyoon hin jira dhiiroo. Kam? Caalaa kanis jiru sana. Culullee Arsii kajoo kana. Culullee. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa filannoo marsaa durarratti warroonni filatamanii Taajuu fi Jaabirri culullee sanii achitti warri kaan hin filatamne warri kaan karaa nagaa isiniif hawwa. Hummaa har'a filatamuu baattanis boruun filatamtanii waan takkas hin boo'inaa. Jajjabina isin hawwina kun taphatti amanaadha har'a filatamuu baattan akkama har'a abadan gana akkam filatamuu akkam fakkaanne ishiinis warroonni ishii yaamte Taajuu fi Jaabirii cululleedha. Taajuu fi Jaabiriif cululleedha mana akka gadhiiftan isinitti dhaamu fadha. Ibsa dhiifamaa jennu mana kana yeroo hedduun jala turu jira maal carraan harkadhu filachuudhaaf carraa harkachuu hin danda'u. Maal bira radda mana? Sagalee
Sagaleen hiriira gamaami. Amma jarra sadee malee bakka ani filata. Ibsa laba farratti carraan akan ya. Okay. Yalla ba isidit taatol. Filannoon dhume? Ibsaa filannoon barbaada ishii? Kanarraa? Okay. Warroonni hafaa Galatoomina gashuu keetiif garuu. Okay. Inda gatiin? Taajuu ni jira. Taajuu. Inda gadoobshee. Taajuu kana kutee boo? Warra haftan illee kottaa carraa keessa mokkoradhaa. Okay, galatoo. Maal kofaltan ta'a? Taajuu nagarree. Okay. Taajuun ifitti amantummaa ofirraa dhabee bu'ee warroonni lameen walitti hafanii culullee fi jaabiri. Culullee fi jaabir sirriitti ilaalta. Isaan lameen keessaa filatta ishii. Muutirraa kaafadhu. Muutirraa kaafadhuuti culullee fi jaabir keessaa isaan ni kofalchiisaa ni ilaalta sirriitti. Ishii. Utuwati kolfaan jedhinu kolfinu gabbaa Jaabir. Ati bakka hawluun beektu saniif kuftee. Biroo. Ibsaa waan akka zedhiiti namoonni kolfisiisanii ati. No, hawluu qaba malee. Amma hawluu naan jedhan amma. Hawluu naan jedhani. Mucaan aaree kutu. Hawluu naan jedhan. Bakka. Hawlee. Hawlee ainaa hedduu jira. Hawlee ainaa hedduu jira. Ajaa'iba tun qabla. Kan beellaa darbee. Hawlee abbaa kudhan waliin beeka. Yaa. Laaltuun kolfuu qaban. Saa. Eeshi jaabireen itti maqaan kee baga gammadde gaanam saddeet keessaa gingilfamtee cancalamtee laalamtee fudhatamte. Aamin natti toleera janaan beeku malee. Eeshi. Yaa rabbi irroo armaan fuudha. Maqaan kee? Jaabir Abbaas. Jaabir Abbaas. Dhalataa eessatti? Dhalataa Jimmaati. Jimmaa fi Arsiin mana banuudhaan jechuudha. Jimmaa. Eessa jiraattan? Saawudii. Oomaanii fi Suudii. Oomaanii fi Suudiidha. Akkuma gartan Sumayyaani Arsiidha. Jaabir immoo Jimmaa. Mee Jimmaa fi Arsiin jaalala beekanii ogoo walitti haasan akkamitti haasan akkamiin wal janaan jiran eenyurra jaalala beeka keessatti hubanna keessatti waan irraa barannu qabna. Mee isaanis nama akkami akka nama tokkotti nama waa'ee jaalalaa beeku nama jana jananii beekanii Mamadoo fi haadhatti walitti haasanii yookaan ishiinis Mamadotti haasottee ni beekti yookaan Jaabir kunis mee itti haasee ni beeka waan jedhu irraa laalla. Kanaaf xiyyeeffannoo dhallaadha. Hoggoo murtee kanatanis ka eenyu akka irra haasee pooliin isinii kaa'ama. Pooliin sun akkuma beekamu ammaan tana asirra jirti. Eenyu akka janaajjane isiniif hin barreessaa. San boodan ni filattanii jechuudha. Okay, Jaabir dawwaliif. Ayyee okay. Ol mul'atu jedhu raabsa ol mul'ataa hin jiru bee. Yuunaayit Oromiyaa kanatu dadhabame bar nama waraabaa kana rakkoon. Maanu nun waraabanii taphataa irraa miti. Kan waraabnen godhaa isin hin jahu jira bar. YouTube kiyya subscribe godhaa. Wallahi Yuunaayit Oromiyaa namni inni waraabin hin jiru. Ana muxawwaa kana waraabnaa Yoo jaartii qabaatte. Jaartii qabaatte hin bahin dhugaa. Amma dubbiin jajjabaataa haara silatee. Jaartii yoo qabaatte hin bahin. akka shari'aatti lama innan bulchaan jaartiin qabu garuu. Lama yoo taate hin barbaadu. Maaliif viidiyoo sodaachisaa waraabanii gaheesh? Hin qabuu siin jedheemi. Maqaan sodaatiin viidiyoo Yuunaayit Oromiyaan jiru lammatti hin dhufne. Deem. Hoogganni dhufe akka inni hayyamiif akka inni si waraabne godha. Ittiin himu. Ayyee. Dawaluu fi hello bareeddu.
Hello. السلام عليكم. Waalaikum salam wa rahmatullahi. Akkam habibi kiyya nagaa jirta? nagaa galata rabbi akkam oolte akkam fayyaa keedha. Jira galata rabbi akkamati? Jirra galata rabbi akkam lubbu akkam oolte nagaa qabda si yaade immoo Nagaa ol alhamdulillah yaada kan kee malee akkamati? gaariidha alhamdulillah bar silaa waggatnaa dawwaltu afaa'atumanna sagalee keen kuufin afaan mimmi'ooftee naf kaabadde beek maaf akkasitti afaan mi'oofta garuutti Hedduu tokko si jaalladha bareedaa kiyyaati naa jirtaa miti fayyaa keeti. wayi waggati bareedaa kiyyeetu lapheen na dhaataasi Anaa kan kee. Anaadhaatu akkasitti jettamitii waan gaafu nagaa qabda jira waan yaada keeti malee bareedaa kiyyaati akkam. iyyaadiyyaanne waa tokko si ukkisaa yaannoo maatii miti Hanga yoomii wal jennaa anaafati yoom wal fuuna bareedaa kiyya maaliif callifta waa'ee wal fuudhaa kanarratti? maal yoomin callise lakkoofsa maatii keetii kenni maatii koon ergaa siin jedheetin idimeensi gaafadhaa beekee situ waanuma Maal kalellee siif laadha jedhee too yoon bilbilu sin arganne amma immoo wal Andugaa akka jaalala keetiitiin bakka hawwana gaa'eedheetiin yaadne shi. Bakka chaansi wal jana dhumatee jira wal fuunaan sin jedha abshir wal fuunaa gara maatii akka ergattuutti atillee itti yaade shi. Kanuma miti kanan barbaadu silaa bakka wal fuuna dhugaa rabbi. Maaltu Garuu jira maaf akkas haruusi bareedda maatii kee dhugaa nagaa? rabbeetu bakka amala toltaa haala toltaa waan si malee namni biraa jiru natti hin fakkaatu beektaa. Laphee kiyya na fuute onnee na fuute dhugaa rabbi. Akka Bakka kana wooma jaallattu ittiin na beeku. tutte wallaale dhugaa Ibsaan jaalalli beektaa keenya tammaate jaallattu amma. Hin baane dhumatee jira. ibsaan dhumanne? Hin dhumanne reefin jaalalee eegala akkam dhumate. Wai. Laa hin dhumanne ati Eeluun jana janjalli na jana maal taate bareedaa kiyya. ati maa daqiiqaa tokkotti na quuftaatti dhugaa. Ansi hin quufne beekin mallee amma ati narraa cufattee rafuudhaaf hin dhumanne jettaa. Mul'adhu ati Mee jala jaalu jala mul'adhu. Kufuuf deemta. Osoo yeroo kanaa si hammadhee rafee maal rakkoo maal qaba laata? Yooma si hammadhee rafee naa darba awwa jedheetu na malee assaabaa jira. ergattuu wal fuunaan sin jedhe barna hammattee rafuu yoomna hammattee rafis sin jedhe wal haafuunuu sin jedhe chaansi jana dhumatee jira bareedaa kiyya hanga yoomiti qilleensarraan akkana wal mara. Amma jara naatti ergadhutuu cinqame kaan. Bakka Jarri akka arra borosoo jedhanii jedhe wayii gara arra maatii dhaqanii ergattuu. qaxaroodhaan beellamaan deemanii beeki. Atummaan inuma ergadhu bareedaa kiyya. Ergachuudha murteessa. Maaloo mee gizee tokko naa kolfina dhungadhuuti. Kolfa kee sana yaadadhaa beeta akka dheengadda kolfite sanatti naa kolfime. Sii kolfaa beebii kiyya qaalii kasiin kolfine eenyu kolfasi malee eenyu qaba jetteeti. Dhungoo natti dheengadda dhungatte immoo dhugaa seenaa natti ta'e ishee akka waan qaamaan na bira jirtuuti bakka jawwaalatti seentee dhuma dhungatte beektaa. Chaansiin dhunganne eenyu dhungadha bareedaa keessi malee maal qaba jetteeti. Dhumati bakka ibsa. Kuftee Alaas. jirta. Obbali kuftee Hin jirta. ga'u? Kuftee jirta. Ati kuftee jirta ammallee. Hin mul'atu si jamman. Hin mul'atu naa baasuu didee kuftee jirta ammoo. Annaagan Ana kufe? ishii kufe malee. Yoom ishii haasofte yoom dhageenye isuma haasa'eeoo. Waa. Bareedu Ibsa waan yeroo jala buna janeen buusaa kuufin irraa jala cufattuu daa'ifate. Wallaa dhiiran moo'e akka ajaa'ibatti dhiiran moo'e. Egaa nuti janjana barbaannaan namni jana isaas jana jane. Intaloo nafaan mimmi'uutti laphee na fuute beeki jaalalaan. Miidhaginaa qabdi ijoollee. Ibsaadhu isuma dhugaa immoo jaalala sii qaba mirbaama naa qabdi. Dhugaa ijoolleen na bira teetteetiin dhiira jette. Ijoollee meeqa na bira teettee amma tas jala jirtu dhiira jettee barreessaa jirti. Wallaahi hin waanyiti ijoolleen. Garuu haa ta'u. Bakka jimmaan moo'e. Jimmi. Jaabir jimma bakka bu'ee moo'ee jira bakka kana amana. Kaa'u jechuun amma. Jimmaan moo'e. Yuunaayitid Oromiyaa daraa kenna waraabin. Areeda kana baadheen natti na waraabde nan kaana.
Waraabin maqaa United. Ani Jimmaa man baane mootota. aga jaarsa argadhutti ibsa. Jiru na wal kukuffisu. Ja maa inni kaartoon jaarsa kee miti. እና wal Dhugaa fudhannee Saamii wal ati amma fudhannee inni jimmatti gallaare. inni maal sitti ta'e? Maal sitti ta'e? Inni maal sitti ta'e? Isaas immoo inaan hin jenne maaliin namoo inni asla akkamitti jalaadheetiin onneen akkana itti na dhaabattu akkana itti na dhaabattu ibsaatiin taatu bakka. Anaa miti hermana guutuu murteesse akka inni si moo'e. Ijoollee as teettee shamarran nama futaanii si jala jiranii bara si dhiira jedhaa barreessaa jiranii malaa namicha jaallatan namichi fudhachuuf jedhanii. Ah galatoomaa ediniin. So ati kaartoon darreessaniifi. Tanaan mo'umti. Inni taasaa ati kaartoon. Inni taasaa reefuun tanaan maati? Taasaadhaaf hin jette taasaa miti kaartoon. Taasaa osoo taasaa taate ni moota turte. Moo irratti si mormii maaliif kaafte asilan mana keessa namni murteessu warra koomentiiti kan murteessu isa miti bar poolii kaa'ame sana laaleeti. Bakka baga milkooftee Pooliin dhufne pooliin ansi carraa rakkoo kan nama deemu malee pooliin hin jirtu. Waa hundaafuu keessaan na dubbisime wal quba qabaanna. asirra mana ibsaatirra kufee dhufansi dubbisaa kootu nyaata. Inni asirratti nan bu'a ibsa al tokko foonii naa kenni carraa naa kenni. Carraan siif kan namu carraan qabdooti. Ibsaa dhugaara gizee lama Carraa isaa qaba. Carraa isaa qaba ati nagaatti. Bye bye. Uftee jirta kan namni du'ee baraatu duutee bar sejjeesee jira. Sirrirras sejjeese. Yaakiin uraa deema jargaa keeti. Muka nyaatanii hundi keessan. Okay, bro kiyya isaaf foloo dhibba lama kannaa waa'ee haala yerooti wal qabatee yaada qabdu kan dhume waa'ee masgiidaa fi sagalee ta'uu barbaadde. Yaadan qabu qophiin dambalii jaalalaa kun baay'ee nutti tole akkuma ati itti fuufii carraa gisee tokko tokko nuu kennishi warra lamii barbaadus immoo lamii fuusisee. Eeshi bar khalisi waa'ee kanaati miti waa'ee masgiidaa diigamu jiru sanis sagalee ta'eefin siin jee nama 700 kanarratti. Isa gaa faayibii kootuma irratti sagalee ta'an jira ammas immoo taanaan yaada gaariidhaan illee. Waa'ee makadannee sagalee garuma dandeenyu sagalee.